Akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota Futrtuu-jireenyaa. Har'a viidiyoo haaraa tokko isiniif qabadee dhiyaadheetiin jira. Viidiyoon kunis akkuma yeroo dabre waadaa isiniif seenee turetti seera giraamarii Ingiliffaa waliin ilaala jechuudha. Giraamariin kunis waa'ee reported speech kan jedhamu yookiin immoo indirect speech kan jennu san jechuudha. Kana waliin ilaala jechuudha. Achumaan namoonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan chaanaalii kana subscribe godhuudhaan jalqabaa isiniin jenna. Akkasumas laayikii viidiyoo keenya laayikii fi sheer godhus akka hin daganne isiniin jenna. Nu waliin turtii gaarii. What is reported speech? Reported speech is when we talk about what somebody else said. Yeroo waan namni biraa jedhe tokko hoggaa haasoo nutti fayyadamna jechuudha reported speech. Fakkeenyaaf asirratti maka gurraachomee jiru kun direct speech. I have been to London 3 times. London yeroo 3 London deeme jechuudha. Maal jedhu goji jire reported speech itti kaya goji jiru. She said she had been to London 3 times. London yeroo 3 ture jette. She said she had been to London 3 times. Akka karaa biraatiin akka yeroo 3 akka London turte dubbattee akkuma jechoota karaa biraatiin himte. Inni biraa ammoo inni itti aanu maali? We often use reported speech when talking about a conversation that happened in the past. Yeroo baay'ee reported speech kan nuti fayyadamnuuf yeroo conversation yookiin haasawa yeroo dabre keessa yookiin past keessa raawwatame itti haasofnu jechuudha. Haasawa yeroo dabre keessa conversation yeroo dabre keessa ta'e yeroo haasofnu reported speech yookiin immoo indirect speech kan jennu kana fayyadamnu jechuudha. There are some changes to the verbs with reported speech. Jijjiiramoota amma tokko jira jechuudha. Reported speech dha hojii wal qabate. Read the table to find out how each verb tense changes. Gabateen kun jijjiiramoota isaanii kan agarsiisa jechuudha. Fakkeenyaaf simple past simple present yogguu ta'e maali jijjiirre jechuudha. Gara presentiitiin akka tensiitiin ilaalla jechuudha asirratti. Direct speech fi reported speech eegas example yookiin fakkeenya isaaniiti jechuudha. Asirratti immoo simple past yeroo ta'e maali jijjiirra gara simple present jechuudha jedhifama. Simple present yeroo ta'e gara simple pastiitti jijjiirra. Fakkeenyaaf I want to go home. Mana deemuun barbaadaa jedhe. Gara reported speech gisee jiru maal ta'a? She said she wanted to go home. Mana deemuu akka barbaaddu dubbattee yookiin himtee. Maal goone amma asitti yeroo jijjiirru jalqaba irratti I want to go home. Simple present dhamma kun wanti. I want. Asirratti immoo wanni nuti godhuu qabnu yeroo jijjiirru wanti kana karaa pastiitti jijjiirreeti deebinee bakka I jiru kana maal goone he she yoo kana goone jijjiirre jechuudha. He fi she jijjiirra I. Kanaafuu maal goone amma asitti she wanted to go home jenne. Simple present ka ture yogguu reported speech jijjiiru gara maali jijjiirre jechuudha. Simple past ta'e jechuudha. Inni itti aanu immoo present continuous. Present continuous yeroo ta'e gara past continuous jijjiirra. Fakkeenyaaf I'm reading a good book. Kitaaba gaariin dubbisuu jira jedhe. Namni tokko magguu kana jedhe. Asitti she fayyadame malee she qofaan ta'u asitti his jechuu dandeenya. Deebinee maal goonama kana guje jiru I'm reading a good book jedhu kun present continuous dhamma wanti kun kitaaba gaariin dubbisuu jira yookiin kitaaba gaariin dubbisaa jira jedhe namni tokko. Kana guu reported speech yookiin indirect speech itti yeroo jijjiiru maal goona nuti hima kana fuuneeti karaa past continuous jijjiirre jechuudha. I'm reading kayyoo kana bakka I am joo kana ni jijjiirre jechuudha maasitti.
I am kajoo kana ni jira reported speech keessatti. Maal goone she said she was reading a good book. She goone bakka I jettu tana she gooneeti maal goone bakka I jettu she goone eegas I'm reading bakkeetu was reading gara simple gara past continuous jijjiirre jechuudha. Khattiyaan immoo simple past yeroo ta'e gara mis jijjiirama reported speech keessatti past perfect jijjiirama. Fakkeenyaaf I ate pasta for dinner last night. Eda galgala yookiin kaleessa galgala jechuudha. Pastaadhaan iraataaf pastaadhaan nyaadde. Kanammoo guu jijjiiru maal goonu gara reported speech she said she had eaten pasta. She had eaten pasta for dinner last night. Maal goone jechuudha. Ate kajoo kana kunammoo pastidha. Inni kun past simple past gara fuunee maal goone nuti I kajoo kana gara sheetti jijjiirra. Asitti akkuma gubbaatti ilaallee kanaas he godhuuchuus dandeenya jechuudha. He said he had eaten pasta for dinner last night jechuu dandeenya. Asitti she said she had eaten pasta for dinner last night. Asitti kun gabaabsamee kaayame she had jechuu barbaadeeti. She'd gabaabsinee yeroo keenya jechuudha kun. Inni biraa immoo present perfectidha. Present perfect yeroo ta'e immoo gara past perfectitti jijjiirran. Gara past perfectitti jijjiirrachuu qabna. Fakkeenyaaf I have just finished cleaning my room jemmaan tokko. Kana yeroo gara reported speech jijjiiru maal goonu I kana ni jijjiirra. I gara she yookiin he tti jijjiirra jechuudha. Asitti immoo she fayyadamuu jirra nuti yeroo baay'ee. She said asii gubbaarratti I jee jalqabaame I jenneen barreessu nuti. She yookiin he jenna. She said she had just finished cleaning her room. Hima gubbaarratti present perfect ture kana nuti khara maalii jijjiirre jechuudha. Khara past perfect jijjiirre jechuudha. She had just finished past perfect jechuudha kunammoo. Inni itti aanu immoo my mother has never been to Japan. Jemma namni tokko harmeenti yookiin haati tiyya Japan deemteen beeytu gonkumaa Japan deemteen beeytu yookiin gonkumaa Japan turtee hin beeytu. She said her mother had never been to Japan. Gara maali jijjiirre jechuudha. Amma my mother has never been to Japan akkana jemma namni tokko. Amma akka wanni fudhan jechuudha. She jennee fudhan masirratti. She said her mother had never been to Japan. Gara maali jijjiirre jechuudha. Had never been jalqaba gubbaarratti has never been jamma kuni past perfect. Deemnee maali jijjiirre nuti had never been. Jechuun gubbaara present perfect dha ture dhiifama. Ka gubbaa present perfect had never been ka jedhamu. Deemnee maal goona nuti gara reported speech tti yeroo jijjiirru had never been past perfect tti jijjiirranne jechuudha. Gara past perfect jijjiirranne. Haaluma kanaan ka biraata immoo waqtii aanu maali kaan yookiin kaantiif yeroo kaan yookiin kaantii garami jijjiirra could yookiin couldn't goon. Kaan yoo ta'u ta'e could kaantii yeroo kaantiin ammoo couldn't jijjiirama jechuudha. Kana jijjiiraman kaani could jijjiiramti reported speech keessatti kaantiin couldn't jijjiiramti. Kaantiin negative form kaaniiti. Couldn't ammoo negative form coulditi jechuudha. Could not jechuudha. Kaantiin isa akkasuma cannot jechuudha. Fakkeenya isaanii yeroo ilaallu I can meet with you next Monday. Wiixata dhufu si wajjin wal arguu danda'a jedhe namni tokko kana jedhe. Kanammoo yeroo jijjiirru amma shii nuti yeroo baay'ee shii jennee shii fayyadamu jirre jechuudha. Dubara fakkeessine jechuudha. I can meet with you next Monday. Oguu jijjiirru maal goone jechuudha.
Kaan kajoo kana jijjiirre jechuudha. Kaan kajoo kun maaliif nu jijjiirama? Kuuditti jijjiirre. Kuuditti jijjiirre jechuudha. Ai bakka jiru kana he yookiin she goone jechuudha. Asitti immoo she fayyadamne nuti. She said jennee she could meet with me next Monday. Kana yoo ibsinu karaa biraatiin maal jechuudha? Hiikkaansaa akka wiixata dhufu naa hojii walharkoo akka dandeessu dubbattee akka himtee akkuma jechuuti bakka karaa biraatiin yeroo himnu. Sorry, I can't talk now. I'm at work. Dhiifama amma haasa'uu hin danda'u. Amma hojiirraan jira. Kana amma guji jirru maal ta'a? I can't talk now. I can't. Negatiiviidha amma kun negatiivii foormiin jira. I cannot jechuudha yookaan gara biraatiin. Guji jirru maal goona? She said she couldn't talk. Maaliif? Kaantii maali jijjiirama indirect speech itti keessatti kaantii yeroo jijjiiru couldn't ta'a. Could not jechuudha. She said she couldn't talk at the moment because she was at work. Kabiraama will yookiin won't fi will yeroo ta'u karaa would jijjiirama jechuudha. Won't yoo ta'u immoo wouldn't. Will jechuun won't jechuun negative formi williti jechuudha. Will not jechuudha. Maali jijjiirama wouldn't ta'a jechuudha. Wouldn't jechuun would not jechuudha. Oguu will notiin garami jijjiirama jechuudha. Would not. Willin ammoo would jijjiirama. Fakkeenyaaf I'll pick him up at the airport jedhe. Kun immoo I will. Willidha kun ka gabaayeen kun I'll. Kayyoo kun gabaa jedhe will. I will. Yeroo dubbifamu I will jechuudha. I'll pick him up at the airport. Oguu jijjiiru maal goona? She said yookiin he said this jechuu dandeenya asitti murteessine eenyu akka ta'u dubara ta'uu fi dhiira ta'uu isaa hin beekamu asirratti lachuu fayyadamuu dandeenya jechuudha. He said he had picked him up at the airport jechuun si dandeenya. Amma I will kayyoo kana maal goone jechuudha. Willin maali jijjiirama jenne would ta'a. Willii would jijjiiran saniifuu she said jennee dura buufneeti. I kayyoo kana she jijjiirre ammas irratti she maal goone she would pick him up at the airport jenne jechuudha. Will ka ture kana I will kayyoo kana she would jijjiirame jechuudha. Katti aanu fakkeenya itti aanu I won't tell anybody your secret. Iccitii eenyuttuu hin himu. She said she wouldn't tell anybody my secret. Iccitii yanam tokkottuu akka hin himne dubbattee. Kana jechuun maali asitti? Won't kayyoo kun I won't tell. I won't kayyoo kana kanuma jijjiirre kana jechuun masirra murteessaan I won't. I maali jijjiiranna he yookiin she itti jijjiiranneeti dura she said yookiin he said jennee dura keeyyan dura buufanne eegas maal goona she wouldn't. I won't jemi she wouldn't yookiin he wouldn't. Ammas irratti she waan fayyadamneef she said she wouldn't tell anybody my secret. Karaa biraatiin deebi'e tanuma I won't tell anybody your secret kayyoo kana he said he wouldn't tell anybody my secret jennee jijjiiruu dandeenya jechuudha. Tokkuma himne kun garaagarummaa hin qabu. Khabiraa maali inni itti aanu? Be careful. Said and told have a small difference. If gadu jechuudha asirratti said jechuun kun saidinii fi toldiin garaagarummaa hamma tokko qaban difference hamma tokko ni qaban. Maali kunis maali? After told we need to include a person. Tolditti aanee maaltu jira? Tolditti aansine nama fayyadamuu qabna. Namaa jira jechuudha tolditti aansee. Namni duuba jiraachuu qaba tolditti. Garuu saidii duuba hin jiraatu. Fakkeenyaaf asitti she said that she wanted to go home.
amma asirratti said itti aanee maaltu dhufe? Said ka jedhu zaatii itti aanee dhufe. She said that. Said zaatiidha. Namni itti aanee dhufu jechuu saidii duuba. She said that she wanted to go home. Fakkeenyi itti aanu immoo itti aanu maal jedha? She told me that she wanted to go home. Mana deemu akka barbaaddu natti himte. She told me. Told itti aanee maaltu dhufe jechuudha? Miin kun nama jechuudha. Kana jechuu barbaadeeti. Told it after told we need to include a person. Kajee kun personiin kun maal jechuudha? Me. She told me that she wanted to go home. Kana jechuudha. Miitu itti aanee dhufe jechuudha. Asitti immoo kan itti aanu she told John that she wanted to go home. Told jee maal jee? John kun nama jechuudha. Toldii duubaan namaa dhufe jechuudha. Personiin dhufe jechuudha. Biraa immoo she told that, fakkeenyaaf yoo amma kana jenne she told that she wanted to go home yoo jenne eksiidha inni kun. Maaliif seetan asirratti toldiitti aanee namaatu dhufe malee zaatiin galuu hin danda'u jechuudha. Zaatiin sayiditti aanee gala jechuudha. Karaa biraatiin immoo yoo kana jenne she said me that she wanted to go home yoo jenne kunis eksiidha jechuudha inni kun. Maaliif said me hin jennu? Sayiditti aanee namni galuu hin danda'u. Said that jenna. Zaatiitu itti aanee gala malee namni itti aanee galuu hin danda'u jechuudha sayiditti. Kabiraa maali seetan? Reported speech keessatti requests, orders, questions jara kana ilaalla jechuudha. Request jechuun maali? Requests wanta kan namni kan nuuf godhu yeroo gaafannu jechuudha. Orders kajoo immoo ajaja jechuudha. Questions gaafiidha kun. How to form reported requests, orders and questions. Akkamitti humnaa reported question, orderii fi request kan akkamitti humna? Amma direct speech, reported speech fakkeenya isaaniitti waliin ilaalla jechuudha. Request or orders harmi jijjiirra asked me to, asked him to, asked her to. Kuni asked kajoo kun asked me to jalqabra jiru jechuu gabatee keessa. Asked me to, asked her to, asked him to kajoo kun requestidhaaf fayyadamna jechuudha. Hoguu reported speech keessatti yookiin indirect speech jechuudha. Orderiin ammoo ajaja jechuudha. Told me to, told him to, told her to ta'a jechuudha. Orderiidha kun ajaja. Fakkeenyaaf please make 10 copies of this report. Maaloo koppii riipoortii kana koppii 10 qopheessii yookiin haa tolchi. Amma gaafachuu jira jechuu kana naa godhi jee. Reported speech irra maal jenna nuti? She asked me to make 10 copies of the report. Na gaafatti copy. She asked me to, ajaja miti jechuun moonni kun tolaan ni gaafatte jechuu akka inni godhuuf. She asked me to make 10 copies of the report. Copy reportii 10 akkaan hojjedhuuf na gaafatte. Ajaja miti jechuun kun ni gaafatte. Kun requestidha jechuun asked me to fayyadamnuuf. Katti aanuma fakkeenyatti aanu go to the bank jemmaan hamtu. Gara baankii deem. Ajaja amma kun go to the bank. Gara baankii deem. Reported speech itti oguu jijjiirru maal goonu jechuudha yookiin indirect speech itti yeroo jijjiirru he told me to go to the bank. Akkaan gara baankii akkaan deemu natti hime. Ajaja jechuudha. Karaa biraatiin na ajaje akkaan gara baankii deemnu ajaje jechuudha karaa biraatiin. Natti hime akka gara baankii akkaan deemu natti hime. Ajaja jechuun kun told me to fayyadamna. Yookiin asitti hundaa fayyadamuu dandeenya jechuudha. Told me to, told him to, told her to akkanuma jechuudha. Jara hafeefis kanuma fayyadamna. Him, her to ka gubbaatiifis akkumatti asitti me fayyadamnee him yoo ta'e yeroo ta'es her yoo ta'es hundaaf kanuma fayyadamna jechuudha. Wal fakkaataadha. Yes or no questions hogguu ta'e maal fayyadamna? Asked if wanted to know if fayyadamna. Yes or no questions.
questioniidhaaf. Fakkeenyaaf gaafii yeroo yes or notiif jechuudha. Fakkeenyaaf are you coming to the party? Party kana ni dhufta? He asked if I was coming to the party. Tarii gara paarkii yoon dhufe na gaafate akka jechuuti karaa biraatiin nagaa hiikaa kan nutti guuta kan inni jechuudha. He asked if I was coming to the party. Maal godhe jechuudha? Are you coming to the party jeeninni ogguu jijjiiru maal godhu jechuudha? Asked if, he asked if I was coming to the party. Waan kana akkaan ni gootaa jee na gaafate akka jechuuti karaa biraatiin akkaan godhu na gaafate akkaan bakka if yoonin gara paarkii dhufe na gaafate ni dhuftamoo jee gaafate. Are you coming to the party jee gubbaarra. He asked if I was coming to the party. Gara wanti jijjiire jechuudha amma kana asitti was jijjiire jechuudha asitti akka gara paasitti. He asked if I was coming to the party. I was coming to the party. Asii achi maal jechuudha? Wanti kun gaafiidha jechuudha. Yes or no question keessatti asked if ni gaafate jechuudha. Yoonan akka yookiin ammoo akkaan karaa deemuu barbaadeeti jechuudha. Baruu barbaade ni deemtaa jee gaafate jechuudha. Gara paartii ni deemtaa. Are you coming to the party? Paartii ni dhuftaa. Gara paartii kana ni dhuftaa. He asked if. Asked if kayyoo kana fayyadamne jechuudha. Katiyaan immoo has John seen the new movie? Has John seen the new movie? Has John seen the new movie? Difamo? Okay. Has John seen the new movie? Maal goone yeroo jijjiirru kana has John seen the new movie kajoo kana akkuma gubbaarratti wanti ilaalesan difamo wanti tunoodha amma asirratti baruu barbaade jechuudha. Asirra waan baruu barbaade jira. She wanted to know if John had seen the new movie. Gubbaarra maal jenne? Has John seen the new movie? Movie kana haaree kana John laalee jiraayi jennee miti. Hagguu reported speech jiru maal goone jechuudha. She wanted to know if John had seen the new movie. John akka filmii movie haaree kana laaluu akka barbaade baruu barbaade jechuudha. Wanted to know if. Wanted to know baruu barbaade jechuudha waan kana isin. Khatti aanu mo other questions asked wanted to know. Kuni fakkeenyaaf when was the company founded? Company yoomi hundeeffame? Maal goone jechuudha. She asked when the company was founded. Yeroo company hundeeffame gaafatte. Fakkeenya kan biraa immoo what kind of car do you drive? Makiinaa gosa kam oofta? He wanted to know what kind of car I drive. Makiinaa gosa kam akkaanan oofu baruu barbaade. He wanted to know. Wanted to know. Inni ta'aanu immoo requests or orders. Asked me to, told me to. Asked me to is used for requests. Requestidhaaf fayyadamne jechuudha. Asked me to kajoo ka gurraachoonfame kana jechuudha. Requestidhaaf hogguu waan tokko namni akka nuuf godhu barbaanne hogguu gaafannu jechuudha waan kana tolaan. Told me to kajoo kun ammoo ka lamaffaarra jiru ka gurraachoonfame kan it is stronger. Irra jabaadha jechuudha. It is used for orders or commands. Ajajaa fi fayyadamne jechuudha. Told me to yeroo jennee fayyadamnu wanni tun ajaja jechuudha. The main verb stays in the infinitive. Main verb keenya infinitive data. Fakkeenyaaf she asked me to make copies. Copy akkaan jedhu na gaafatte tolaan gaafatte jechuudha. She told me to go to the bank. Baankitti akkaan deemuu natti himte. Gara baankii akkaan deemuu natti himte. Ajaja jechuudha.
gara baankii akka deemu akkaan deemnu ajaje jechuudha karaa biraatiin. Inni biraa immoo yes or no questions gaafii yes or no irratti asked if and wanted to know if are equal wal fakkaatan jechuudha. Asked if wanted to know ifin wal fakkaatan tokko jechuu jallama. The main verb changes according to the rules for reported statements. Main verb ma akkamii jijjiirama jechuudha seera reported statement itiin jijjiirama jechuudha. Did you turn off the TV? Amma kun past simple dha. She asked if I had turned off the TV. Past perfect ta'e jechuudha. Did you turn off the TV? TV jechuuftee she asked if I had turned off the TV. If I had turned it off maal goone jechuudha. Past perfect itti jijjiirame jechuudha. Past simple ka ture kun simple past. Did you turn off qayyoo kanaatu maal ta'e jechuudha. I had turned off gara jalqaba gaafii ture ni jira jechuudha. Did you turn off the TV? She asked if I had turned off the TV. TVcha kan cufee jiru na gaafatte TVcha. We don't use the auxiliary verbs do, does, did in the reported speech. In the reported questions. We don't use in fayyadamu jechuudha. Auxiliary verbi kanneen akka do yookiin does yookiin did reported question keessatti hin fayyadamnu jechuudha. Reported gaafii keessatti. Kunis other questions asked and wanted to know are equal. Asked fi wanted to know tokko jechuudha wal qixa jedha lamaan. We don't use the auxiliary verb do or does in the reported questions. Auxiliary verb do yookiin does reported speech reported question dhaaf hin fayyadamnu jechuudha. Where does he work? Jenne mafa question un direct jedhama kun. Where direct question. Where does he work? Is inni eessa hojjeta? She wanted to know where he works. Where he works then ma asirratti ma does where does he work jenneen jijjiirru jechuudha. Danna akkasitti exit sirrii miti akkas goone. Where he works does asii kana hin fayyadamuu hin dandeenyu jechuudha. Asitti does ittiin fayyadamu jechuudha reported question keessatti. In questions with the verb to be, the word order changes in the reported question. Wanti keessa jechuun in the question is with the verb to be gaafii verb to be qabu keessatti jechuudha. The word order changes in the reported question. Fakkeenyaaf reported gaafiilee verb to be jechuun is, am, are kana jechuun warra qaban keessatti the word order changes in the reported question. Gara word orderiin kun jechuun gara reported question jijjiirama. Where were you born? Eessa dhalatte? Kun ammoo question word plus to be plus subject dha jechuudha. Gara maali jijjiirre jechuudha. He asked where I was born. He asked where I was born. Maal ta'e jechuudha. Changes in the reported question where I was born. Question word plus subject plus to be. He asked where was I born? Yoo ya next ita wandi inni kun sirrii miti jechuudha ka sirrii nu kan. He asked where was I born? He asked where I was born. Where I was born. Where was I born? Yoo ta'e waan biraati. Where I was born. Egaa daawwattoota keenya barnoonni keenya har'a kana fakkaata. Video kana bal'inaan waa'ee reported speech kana yeroo biraa bal'inaan qabaddeetiin isiniif dhufa qaqqaceelootti irra deebiidhaan gadi fageenyaan qabaddeetiin fakkeenya gaarii sirriitti isinii galchuu wajjin isinii qabaddeetiin dhufa.